Godina Harargee Bahaa Fadisitti dhaabbanni miti mootummaa SOS jedhamu qonnaan bultoota sababa hongeetiin beeyladaan jalaa dhumaniif re'ee bituu raabseera. Bara kana sababa hanqina roobaatiin hongee mudateen hawaasni jireenya isaanii qonna irratti rarra'ee rakkoo garagaraaf saaxilamaniiru. Keessattuu buqqaatota naannoo Somaalii irraa dhufan kan jireenyi isaanii xurree idilee hin qabatiniif ture yeroo ammaa rakkoo hamaaf saaxilamaniiru. Haaluma kanaan warreen beeyladni duraa dhumanis hammachuun guyyaa irraan tana abbaa warraa tokkotti korbeessa tokkoo fi re'ee hortuu lama araddaa qarree irratti raabsaniiru. Filannoo namoota harka qalleeyyii akkaataa ittiin calalaman irraa kaasee sadarkaa raabsaa irraa haala itti gaan irraa ka'uun kan dubbatan dhaabbatee SOSitti hoogganaa damee aanaa Fadis kan ta'an obbo Jaafar Ammeeti. Bira qoree aanaa irra ijaarre qoree aanaa bira kunne sadarkaa ardaas gabbuunee qoree calalli ijaarre. Qoreen calalli daasuun maal goote uummata eenyu rakkoo qaba eenyu hundarra rakkata re'ee horsiisuudhaaf eenyutu wanni qaba. Potenshaal ogummaa fennu fakkeenyaaf nama dheetaa guddistu kan ijoollee re'ee tana tiisuuf illee qabdu jechuudha. Ta horsiisuuf illee re'ee tana bakka itti hidhattuuf illee kana qabdu san keessaa nuuf filan jechuudha. Keessaa filannoo gaggeessine targeetiin kan eegee bifa kanaan gaggeessine uummata kanaaf wal ijaarnee leenjiilee asset management irratti maaliif wanni waan qabeenya itti kan nuti deemna asset management irratti yeroo saddeetti yeroo marsaa sadeen uummata wal ijaarnee leenjii kanaaf turre jechuudha. Illee warreen giddatti limmaas akkamitti yeroo hongeen dhufte yeroo balaan adda dhufte uummata kana balaa san jala akkamitti akkatti akeekachiisuu irratti jechuudha. Leenjii adda kanaaf turre uummata kanaaf arraan tana kun yaa araddaa qarree irratti re'een bitamtee geesse isaan saniif amma sadarkaa kan nurra jira jechuudha. Amma akka walii galaatti akkaataan ulaagaan nama keenyatti filannees murteessa. Fakkeenyaaf tokko namni kun IDP ta'uudha, buqqaa ta'uudha. Lammaffaa host community keessaallee warra hongeedhaan hijaaba humna ol miidhaman jira miti. Warra humna ol hongeen isaan miidhasan kan fi beeylada duraa fitte, kan fi midhaan duraa balleessite kan irra dhaabbaneetu uummata kanaaf filanne nyaatallee kan fi kanaa turre jechuudha. Amma immoo isaan kun warri isaan kan filanne warra beeyladaan hongeen beeylada duraa fittee fi amma sababa baqatanii wanni asirraa IDP ta'anii dhufan jechuudha. Beeylada dhabuudhaan rakkachaa illee ture waan gurguratanii illee dhabuudhaan nuunkaa wanti nama rakkachaa ture sanii isaan seera dhaabbanneeti. Amma fakkeenyaaf araddoon nuti filanne keessattuu sababa hongee kana wal qabatee karaa nyaataatii fi food security fi livelihood irratti araddoota sadii filanne. Araddoon sadeen kun araddaa qarreedhaa tuuta kannisaatii fi bareeda turan. Isaan kana keessa amma yeroo dabre araddaa tuuta kannisaatiif kennamee ture. Amma immoo warra qarreedhaaf kan nu jira jechuudha. Bareeda beeyladaan bitamu jira. Hagguutti bitametti aansina. Wanni guddaan akka waliigalaatti akka piroojeektii kanaatti wanti jechuu jiru. Wanni jechuu barbaade taargeetii keenya dhooyinee. Hawaasni guyyaa irraa deeggarsa taasifametti gammadoo ta'uu himuun dhaabbata deeggarsa isaaniif taasises galatoonfataniiru. Akkasi rakkina kiyyaa araddaan isuma beektii mire haaluma saniin ka'a. Goggoradhee haafuudhaan anaa haaftu anaa dongortuun arkuudhaan bakka tana naqan jechuudha. Gargaarsa akka addunyaan gartee nurraa dhumtee kufnee lafa jiru nu harkanii akka re'een tun amata kana sadii isinii kennine amata kan 5 6 7 8 9 taatu jechuudhaan nu kennan jechuudha. Hongee wal qabatteef jecha dhaabbanni kun akkasitti gargaarsa guddaa baay'ee nu kenne jechuudhaaf. Waa'ee hongee wal qabanneeti hojii barana beeyladaan nu dura hongeedhaan dhumtee jirtu jecha akkasitti araddaa xiyyaarraa rakkattuudha jechuutiin haa beekanii akkasitti na kennan jechuudha. Akkasitti inni illee galatoomuu qabaa. Jeetiin akkasitti galata isaa himuu qaba. Deeggarsi akka dhaabbate SOSitti aanaa kanarratti taasifne kana qofa ta'uu dhabuu himuun sanyii nyaataa fi inshuraansii fayyaas qonnaan bultoota harka qalleeyyii kanaaf araddoota 5 irratti taasisaa jirra. Deeggarsa kanaaf kan nugee qorannoo aanaa kanarratti taasifneen sababa hongeetiin miidhaan qaqqabu waan hubanneef sagantaa keenyaan karoorfannee irratti hojjechaa jirra kan jedhan hoogganaa dhaabbate SOS sadarkaa godinaa kan ta'an obbo Araboyyee Seyidiin. Projektiin kun jalqaba rakkoo hawaasaa qorannoo irraa jalqabe. Rakkoo hawaasaa ni qorate qorannoo gadi fageenyaa goonen maal arganne rakkoolee hawaasaa hongeedhaan wal qabatee hawaasni kun midhaan jalaa baduu, horiin jalaa du'uu, horiin jalaa miidhamuu, jireenya isaaniirraa buqqa'anii mana isaaniitii baanii deemuu kana agarsiisa jechaadha qorannoon keenya. Qorannoo kanarra dhaabbannee maaltu furmaata ka jennu aktiiviitii yookaan hojiilee jiran qopheeffanne. Hojiilee san keessaa hojii midhaan nyaataa fi leencalloo fi akkasumas hojii fayyaa irratti piroojeektii waggaa 2 argannee hojiitti galle jechaadha. Piroojeektii kanaan hojiilee bal'aa hojjenne hanga ammatti hojiileen nuti hojjenne keessaa tokko warra midhaan jalaa badaniif sanyii hongee dandamattu. Sanyii hongee dandamattu abbaa warraa 300tiif kennine achumarraan dabarree warra midhaan jalaa baduudhaan horiin jalaa dhumuudhaan hanqina nyaataa keessa galan immoo nyaata dabalataa kenninee fi
nyaata dabalataa irraan immoo warra immoo nyaata dhabanii qoonqoodhaan daa'imman isaanii miidhamaa jiraniif immoo deeggarsa nyaataa kenninee jirra. Inshuraansii fayyaa hawaasaa kenninee jirra. Qorichoota buufata fayyaatiif kennuudhaaf qophiirra jirra. Har'a akka kennaa jiru immoo re'ee warra horiin jalaa dhume warra horii osoo horsiifatanuu hongeedhaan horii isaanii jalaa dhume warra horsiisuu danda'anii irraa buufatuu danda'an bakka horii isaanii jalaa dhume san horii buufneef jechaadha. Akka araddaa qarreetti akka waliigala immoo aanaa fadisitti araddaa sadirratti araddaa qarree fi tuuta kanniisaa akkasumas immoo bareeda irratti re'ee kana kennuuf jirra. Akka waliigalatti immoo araddaa 5 qabanne fayyaa fi wabii midhaan nyaataa kanaanii kanarratti hojiilee gurguddaa kan hojjannaa. Kaayyoon guddaan hojii kan hojjennuuf hawaasa dandamataa uumuudha. Xumura irratti rakkoo mudateef dhaabbanni kun deeggarsa taasisaa turuu himuun deeggarsa taasisaniif galatoomfamuu qabu kan jedhan bakka bu'aa buusaa gonofaa Oromiyaatti damee Fadis kan ta'an obbo Ramadaan Siraajii. Dhaabbanni SOS kun uummata aanaa Fadis warra hongeedhaan miidhaman araddoota 3 keessatti haala gaariidhaan gara nyaataatiin gara beeyladaatiin beeyladaa hongee kanaan bara kanatti hongee waan dheerateef beeyladaan uummata keenya harkaa dhumte dhaabbanni SOS kun deeggarsa hanga araddoota 3 kanatti re'ee nam tokkotti re'ee 3 dhaquudhaan akkasitti uummata keenya akka deebi'ee bayyanatu godhuudhaaf bu'aa gaarii uummata keenyaaf hanga tokko buusee jira. Ammallee wanti kun ga'a jechuun hin danda'amu. Dhaabbanni SOS ta'e dhaabbileen NGO'n garaagaraa aanaa keenya keessa jiran haalli amma jiru baay'ee rakkisaa waan ta'eef deeggarsa haga danda'an akka nu deeggaran